Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu isiniif dhiyeessaa oduu waliinan sabboontuu lammeetii dursa matoota oduu isin biraan gaha. Waraanni bilisummaa Oromoo bahaa fi jiddu galeessa Oromiyaatti tarkaanfii humnoota bilchiginnaa irratti fudhateen loltoota 114 hojiin ala taasisuu beeksise. Lixa Shaggar Ona Daannootti haleellaa xiyyaarri bilchiginnaa uummata irratti raawwateen lubbuun namoota 7 galaafatame. Baha Harargee Ona Cinaaksanitti dhukaasa hidhattoonni Somaalee uummata irratti bananii namoonni nagaa 3 du'uu fi 8 madaa'uun dhagahame. Mootummaan Itoophiyaa toora qunnamtii hawaasaa cufee daddaffiin akka banu Amnesty International gaafate. Kunneen matoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarra. Waraanni bilisummaa Oromoo bahaa fi jiddu galeessa Oromiyaatti tarkaanfii humnoota bilchiginnaa irratti fudhateen loltoota 114 hojiin ala taasisuu beeksise. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa Cibraan Jaarraa Abbaa Gadaa bitootessa 8 bara 2023 baha Oromiyaa magaalaa Diree Dhawaa Araddaa Balawaa iddoo addaa Gaara Diimaa jedhamutti humnoota diinaa maqaa sakattaa Woboo jedhuun bobbaafaman haleeluudhaan 45 ajjeesee 21 ammoo madeessuu odeessi waraanaan dhaqqabe ifa godha. Humni addaa Oromiyaa raayyaa ittisa Impaayerettii fi poolisiin federaalaa waloodhaan meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhachiifamanii maqaa sakattaa Wobootiin kan bobbaafaman yoo ta'u, humnoonni diinaa irree waraana bilisummaa Oromoo ulatanii du'arraa hafanii fi madoo dandamatan akeekni isaanii hoonga'uu irraa baqachuun gara irraa dhufanitti deebi'uutu ibsame. Bifuma wal fakkaatuun Woboon jiddu galeessaa Cibraan Risaa Lagamogor bitootessa 9 bara 2023 godina Lixa Shaggar Ona Meettaa Roobii iddoo Jimaataa Goolaa jedhamutti waraana faashistii bilchiginnaa konkolaataa Siinoo 12 deemaa ture irratti tarkaanfii fudhateen 27 battalumatti daaraa yoo taasisu 21 ammoo madeesseera. Woboon tarkaanfii bahaa fi jiddu galeessa Oromiyaatti fudhate kanaan waliigalatti humna diinaa 114 hojiin ala taasisuutti dabalee qawwee AKM hidhannoo guutuu waliin irraa booji'uun dhimma qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuun injifannoo galmeessuu odeessi waraanaa nu arganne ifa godha. Kun kanaan osoo jiru loltoonni PP sirnicha ganuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamuun kan itti fufe yoo ta'u, haaluma kanaan bitootessa 6 bara 2023 baha Wallaggaa Ona Saasiggaatti kan argamu mooraa waraanaa magaalaa Bareedaa irraa miseensonni raayyaa Impaayera Itoophiyaa 5 qawwee hidhannoo guutuu waliinii fi meeshaalee waraanaa adda addaa qabachuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti makamanii jiru. Sirna bilchiginnaa uummata keenya irratti duguuggii sanyii raawwataa jiruuf meeshaa baannee umrii gabrummaa dheeressuu mannaa mirga uummataa fi biyya keenyaaf wareega lubbuu baasuuf Wobootti makamuu filanne jedhan loltoonni kunneen. Ilmaan Oromoo waraana murna PP keessa jiranis akka faana isaanii dhaamani. Lixa Shaggar Ona Daannootti haleellaa xiyyaarri bilchiginnaa uummata irratti raawwateen lubbuun namoota 7 galaafatame. Akka gabaasaan dhaqqabeetti godina Dhiha Shaggar Ona Daannoo bakka Qaallee jedhamutti bitootessa 9 bara 2023 humni qilleensaa bilchiginnaa uummata nagaa irratti haleellaa xiyyaaraa MiG jedhamuun raawwateen namoonni nagaa 7 ajjeefamaniiru. Namoota haleellaa kanaan ajjeefaman keessaa manguddoon umriin waggaa 68 obbo Abdiisaa Bakaree tokko yoo ta'an, lakkoofsi namoota haleellaa kanaan ajjeefamanii dabaluu akka danda'utu himamaa jira. Baha Harargee Ona Cinaaksanitti dhukaasa hidhattoonni Somaalee uummata irratti bananii namoonni 3 du'uu fi 8 madaa'uun dhagahame. Hidhattoonni naannoo Somaalee godina Harargee Bahaa Ona Cinaaksanitti bitootessa 9 bara 2023 uummata nagaa irratti dhukaasa bananii namoota 3 ajjeesuun kanneen biroo 8 akka madeessan maddeen ifa godhu. Hidhattoonni kunneen bakkoota bakkanniisaa Oromoo Eela Hamarii fi Eela Jaarsoo jedhamanitti lola uummata nagaa irratti bananiin lammiileen ajjeefaman Hasan Habib Askar, Mawlud Muhammed Adamii fi Badrii Abdii Burgal kan jedhaman tahuu kan ibsan maddeen. Hidhattoonni Somaalee kun yeroo ammaa iddoo Tiiroo jedhamuttis lola banuun miidhaa geessisaa jiraachuu hubachiisani. Mootummaan Itoophiyaa toora qunnamtii hawaasaa cufee daddaffiin akka banu Amnesty International gaafate. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmuu kan idil addunyaa Amnesty International haala Itoophiyaa irratti ibsa bitootessa 9 bara 2023 baaseen aangawoonni Itoophiyaa uggura miidiyaa hawaasaa filatamoo biyyattii keessaa irra kaahan akka daddaffiin kaasan gaafate. Miidiyaalee hawaasaa akka Feesbuukii, Yuutuubii,
Telegiraamii fi TikTok Itoophiyaa keessatti uummanni bilisaan akka itti hin gargaaramne aangawoota biyyattiin erga daangeffamanii ji'a lammaffaa qabateera. Amnesty Internationalitti itti aantuun daayireektera godina Bahaa fi Kibba Afrikaa Filaaviyaa Miyaangoovaa aangawoonni Itoophiyaa mirga bilisummaa yaada ofii ibsachuu namoota sarbuu itti fufaniiru. Kunis bilisummaan odeeffannoo barbaadu fudhachuu fi dabarsuu kan dabalatudha jedhani. Aangawoonni biyyattii uggura kana osoo hin tursiisin kaasuudhaan aadaa mirga uummanni yaada isaanii ibsachuuf odeeffannoo barbaaduu fi fudhachuuf qabu jidduu seenuu kanatti xumura gochuu qabu kan jedhu dhaami Amnesty International. Uggurri waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa filatamoo irratti raawwatame kun mirga lammiileen bilisummaan yaada ofii ibsachuu fi odeeffannoo argachuuf qaban akkasumas heera seera biyyattii fi waliigalteewwan naannoo fi idil addunyaa Itoophiyaan miseensa taatee ifatti kan sarbu tahuu kan eeru Amnesty International. Uggurri kun galmee biyyattiin bilisummaa miidiyaa irratti qabdu kan duraanuu gaddisiisaa ta'e daran xureessaa jedheera. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaattis uggurri murni biltsiginnaa intarneetaa fi fayyadama miidiyaalee hawaasaa irra kahe mirga lammiilee kan sarbe tahuu eere. Sabaa himaaleen hawaasaa mootummaa Itoophiyaatiin ugguraman kunneen hatattamaan akka banaman waamicha taasiseera. Koomishinarri olaanaan Koomishinii mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Volker Turkii haalli qabaa mirga namummaa Impaayera Itoophiyaa addattis sarbamiinsi mirgoota Oromiyaa keessaa baay'ee yaaddessaa ta'uu ibsuun ni yaadatama. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun keenya har'aaf qabnu kanumaan goolabamee jira. Waan nu hordoftaniif galatoomaa jenna.